Intalon bareedaan kun harka bahuun qabu jabaadhaan itti fudhaaruu qonnaatti sagalee naataa ni fedhaaniyeer yeroo kolfitu laaluu akkasiin bareeddu waynee kun kolfuu sa'a 24 kolfuu mee akkana tachisi qoomee walirraa deemna akka tol biran nu laala ay miidiyaa daandii haqaa guys taaptaaf hin gootanii meesiif akkana garana dhigara kiyya kan maanni ka gama saniisi jiru laalaa gama kana eeyyo astaghfirullahi lazim ati maa akkana itti guyyama maraa maamorra ma jallattaati wallahi siistariin immoo beeyta wanni wayiiti akraariidha beeyte rabbiin keessa keenya haa bareechu jette ay nu dhiisi kaa rabbiin ima nu bareecha inshaallah rabbi gafuuru rahimi waan balleessine nu dhiisa umurayyaan meetu ay godha akka rabbi soddaana godha maal jette nageenye illee mootii goone hamanna intalon bareedaan kun harka bahuun qabu jabaadhaan itti fudhaaruu qonnaatti sagalee naataa ni fedhaaniyeer yeroo kolfitu laaluu akkasiin bareeddu waynee kun kolfuu sa'a 24 kolfuu mee akkana tachisi qoomee walirraa deemna akka tol biran nu laala ay miidiyaa daandii haqaa guys taaptaaf hin gootanii meesiif akkana garana dhigara kiyya kan maanni ka gama saniisi jiru laalaa gama kana ati maa akkana itti guyyama maraa maamorra ma jallattaati maa taaptaaf godhaa guys taaptaaf copy link maaliif taaptaabii kiyya bara yeroo tokko taaptaabiin kiyya miliyoona 3-4 faa jira bar suuraa si kaasee suuraa na kaasee wallahi miidiyaa Amaan Hussein ka jedhamu jaarsa keetti eenyuun Amaan Hussein ijoolleen meeshiin godhu jiran maaliif beeka maal jedhanii irraa fudhatte Amaan Hussein jedhanii meeshiin godhan durriyyeedha warri na jala jiru kun guutuun dhiiraa dhalaa ay maalirraa fudhattaati maaliif beeka mul'atu ree walirraa bareeddu wallahi galatoomifadhu kottu seeni meesi galchaa horiyaa Amaan Hussein jaarsa siiti isin jedhani ijoolleen meeshiin godhani maatti maati ana fudhatte maati isarraa na fudhatte isarraa sirraa fudhate kan jedhamu bar jaartii jaarsaa wajjin osoo jirtu namni biraa irraa fudhatee bar dhugaa keetii ani jechuun sidaan akkuma kana akkasa isin martinuu achi as deemtanii ebeluun sirraa bareeda kun sirraa bareeda kan naan jettan እናንተ እኔ ውድ እኮ ነኝ ምን ሆናችሁ ነው ተከበሩ hin sodaatin aniifati maal sodaa
yaa Dhaga'i. Ani nama gastii jala jiru dhiisii nama qaamaan wal arginu nama sodaatu miti. Irra shan abbaa fi innaa mina dudushima. Ijoollee ududaati. Akkasitti beekee. Okay? gootni akkanaa natti tola beekta. Sadii siidhaa. Wallahi an bakka feetettu si rashana bari'a. Nama siifuun na dhufe moo? Ainuu noome haa xafoo. Guys, taap koppilingi godhaa kaa. Hooy. Halkan guyyaa isarraa nan baddu. Shoodde. Shooddan dhufe? Shoodden dhufe na wallahi ilaali. Shooddeen himu. Shooddeen kun koppiidha malee orjinaala natti hin fakkaatu. Angara na warra soddaana yala jiran laal umurayyaan zamuu. Fooloo godhaa adiin umurayyaan obboleettiitii hangafatii yaabar. Fooloo godhaa ijoollee warra soddaana. Abaaboo sadi naa kenna. Fooloo godhaa. Fooloo godhani. Guys, taap godhaa billahi alaikum. Deefu. Oh. Lubbu. Lubbuudhaan hin jedhin obboleettiiteetii gurbaa. Laa osoo obboleettiin duniyaarraa dhabamte obboleettii tiyyan taatu rabbi. Ani obboleettiiteeti ani. An amma warqiitiyya. Eenyuun warqiin kee dhaqi warqii kee tamasi jala jirtu sana warqiitiyya dhiya bibi. Si bulookaan warri moodeetara ammoo nama narratti galchitanii jechuudha. Jiddin obboleettii tiyya taata. Wallaahi billaahi akkanaan isin godha warri moodeetara of eegaa. Laali dhagahe haga lubbuun tiyya addunyaa tanarra jirtutti jechuudha. Keessattuu ijoollee sikkooman jechuudha. Ka isinin jaaladha jedhuu miti silaa kanan biinziiliin isinirra shanuyyuu. Waan isin nagoota minilik nan goone. Maal jechaa jirtaa? Maasi goone boonu ammoo si agarre ani erge Faatima lama miidhama keenya agarre nu shororkeessin ka. Wayi. Ammaan jaartii biyya naan hin jedhin obboleettii teeti ani. Maasi goone laala dhalaa hin jenne bar. Jabaadhuedha kun dayyuusni akkuma isaa. Obboleettiin tee nama barate wallahi waa hunda sii taati naan jette obboleettii sii taati haadha manaa sii taati. Akkana laal nama eetamaraa so'ii gidalan jedhe maarri bar. Halaan haadha manaa nama tokkoyyuu ta'uu hin barbaadu ani. Hin fadhu ani. Dirqamaan taata. Jaalalti osoo akka miidiyaa irratti haasa'an osoo taate immoo silaa bareeda ture haa. Asii koomantii dubbisaa jira. Abbaa ijoollee kiyyaatti deebii deebisaa jiraan. Galchuu Maal jedha tiktookii? galchuu waliin Yaa. Galchime. Jaarsa kee ka duraaniiti? dura abbaa manaa qashtii qabda siifu mataatti baadhadhuuti addunyaa tana ittiin zoori bareeduma isaa mootuu dhiqi. Kanaafuu si janajjana jechuun hin janajjan. An jinjanaan beeku bara nan nama hin janajjanu siin hin jenne. Waan isin ganama kanaa sochoon sitti agarsiisuun.
Tibbabatu tibbabirra ya Rabbi. Guys, tripping. Mega garuma lafa ሰዎች ሁነኝ ፋት ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ሐስቢ አላሁ ወኒዕመል ወኪል አንተ